Kun odeeffannoo kenna sekondii dhibbaa waliif TV irraa isin bira dhaqqabuudha. Dhaabbanni amantaa waaqeffattootaa hordoftoota amantichaa 82 ol ta'an qaamota mootummaatiin jalaa to'atamuu isaa beeksisee jira. Kantiibaan magaalaa Baabbilee ammoo gama isaatiin nuti dhibbaa amantaa geggeessuuf adoon taane namoota beekamtii mootummaa malee karaa seeraa alaatiin baay'inaan walitti qabamanii jiran to'anne jechuudhaan beeksisee jira. Muummee ministeera Federii Dr. Abiy Ahmed misooma magaalaa Finfinnee hojjetamaa jiru ilaalchisuudhaan magaalaa keenya kan nuuf ijaaru hin jiru numatu ijaarrata jedhanii jiru. Dr. Abiy kanaafi ciminaa fi qajeelummaadhaan misooma irratti cichinee hojjechuu qabna jechuudhaan ergaa karaa miidiyaa hawaasaaniitiin qoodaniin beeksisanii jiru. Qeellama Wallaggaatti kanaan duuba dirree waraanaa adoon taane dirreen misoomaa kan babal'atu ta'a jechuudhaan abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa beeksisanii jiru. Jaarsoliin biyyaa fi abboonni amantaa garaagarummaan yaada Oromootaa jidduu jirullee akka karaa mariif marbaatiin furamuu fi waamicha godhanii jiru. Biyya alaatirraa ammoo pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayideniif morkataan isaanii Doonaald J. Tiraamp falmii jalqabaa fuula karaa TV CNN'tiin geggeessaniin jechoota siyaasaa ciccimaadhaan wal kukkutanii jiru. Doonaald Tiraamp Ameerikaan haga Joo Baayiden jalatti dinagdeedhaan kuftee takkaa kuftee hin beektu jechuudhaan dubbatanii jiru. Iran dhiyeenya kana reefuu pireezidaantii si balaa helikoophteraatiin kadhadde haadha pireezidaantii haaraa filachuudhaaf lammiileen biyyattii sagalee kennuu irratti argamu. Sagaleen kun ammoo kaadhimamtoota 6 fi kallattiidhaan kennamaa kan jiru yoo ta'u namni pireezidaantii biyyattiitti aanee ta'u ammoo filannoo kanaan duuba kaifamu ta'a. Sekondii dhibbaa waliif TV irraa isin bira dhaqqabaa ture kan isinitti hime ammoo Hamburuu Mashiiti.